booqee keessatti tarkaanfii ilaalcha waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Harargee lixaa aanaa Abroo keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP qamadii filadhaa jechuun hawaasa hiraarsaa jiraachuu himan. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawaa Caffaa keessatti hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu haadha Oromoo tokko ajjeesuun loon hawaasaa jumlaan saamanii deemuun dhaga'ame. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaa Saraggaachii Tiraamp dursuun aangawoota Chaayinaa waliin mari'achuun gabaafame. Caamsaa 2026 shamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Waboon zoonii bahaa aanaa booqee keessatti tarkaanfii ilaalcha waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaaltunyaa waan qindeeffatte qabdi. Gooftaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kan ta'e Waboon Abdii Sabaa zoonii bahaa godina Harargee lixaa aanaa bookee araddaa miidhagduu keessatti caamsaa 3/2026 loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP sakattaa Waboo sababeeffachuun bobbaate irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu isaa beeksiseera. Waboon zoonii bahaa tarkaanfii fudhatame kanaan loltoota 5 battalatti ajjeesee 7 ol ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu ajajaan Waboo bakkichaa ibseera. Gootichi Abdii Saba Oromoo Waboon irree gootummaa isaa diina irratti mul'isuu ittuma fufuun aanichuma magaalaa Bookee xiqqoo jalatti kan argamtu mooraa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP bakka addaa Waldaa jedhamtutti argamu haleeluun waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP 15 ol ajjeesee 20 ol immoo madoo salphaa fi cimaan adabuu ajajaan Waboo bakkichaa ifoomseera. Tarkaanfii jabduu akka bakakkaa mooraa diinaa irratti fudhatame kanaan humna waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa yeroo dheeraaf kaambicha maaddeeffatee jiraataa turte buqqisee bakkicha gadi dhiisuun beekameera. Gama meeshaatiin qawwee rasaasa hedduu fi uffataalee waraana hedduu dugda diinarraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Harargee lixaa aanaa Abroo keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP qamadii filadhaa jechuun hawaasa hiraarsaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Harargee lixaa aanaa Abroo araddaa daraaraa keessatti hidhattoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP ji'a dabre keessa Ebila 30 bara 2026 qamadii filachuu qabdu jechuun jiraattota hiraarsaa turuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP barcuma aangoo Abiy Ahmad tiksuuf dhama'an namni qamadii hin filanne garee hidhatee bosona jirutti lakkaa'ama. Nama akkasii agarraan immoo fuula hawaasaa duratti fannisnee ajjeesuun fakkeenya goona jedhanii itti dhaadachaa kan turan ta'uu itti dabaluun eeraniiru. Hoggaa manneen hawaasaa irra deemanis dirqamaan buna aannan qabuu fi jimaa lallaafaa gosa garaagaraa humnaan fayyadamaa kan jiranii fi namoota godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dalagachuuf garas deeman fuula haarawa jechuun namoota baay'inaan 10 ol ta'an hidhaatti darbatanii daaraa jiraachuu jiraattonni araddichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbisan himaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawaa Caffaa keessatti hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu haadha Oromoo tokko ajjeesuun loon hawaasaa jumlaan saamanii deemuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaaltunyaa waan qindeeffatte qabdi. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawaa Caffaa ganda dalgoo bakka addaa jaarraa jedhamtutti torban darbe keessa hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo jedhuun of waaman loon uummata Oromoo lakkoofsan 470 ol ta'an oofatanii deemuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Namoota saamaman keessaa murni maqaa Oromoo dhahatee dhiiga qeerroo fi qarree kumaatamaan dhangala'een aangootti ol ba'e mootummaan naftanyaa bilchiginnaa PP akka waan filannoo haqa qabeessaa geggeessutti sobaan karaa miidiyaa ijoo mootummaa addunyaatti gadi bahuuf guutuu Oromiyaa keessatti hawaasa gara deebi'uu dhabee rakkatuu na filadhaa jechuun dirqamaan akka isa filataniif afaan qawween dhiibbaa gochaa jira. Gochi na filadhaaf uummata dararuu kun Oromiyaa keessatti jabaatee dirqiin geggeeffamaa kan jiru ta'u torbee darbe kana keessaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti kantiibaa magaalattii afaan Oromoo illee sirriitti hin beekne Dr. Tashoomee Addunyaan haasaan hiikoo isaa hin hubatamnee fi uummanni nama afaan isaa beekuun bulaa akka hin jirre agarsiisu geggeeffamaa turuun ni beekama. Uummanni saamichi irratti geggeeffame muraasni maqaan isaanii nu gahe
Muhammad Aliyyi, Muhammad Adam, Aliyyi Adam, Aliyyi Musa, Fursee Abdurrahman kanneen jedhaman ta'uun barameera. Kana malees guyyuma sana gara jabeeyyiin naftanyaa lafaa dhufaa faannoo ofiin jedhan kunneen aanichuma ganda cirrii jedhamu keessatti harmee maqaan ishee aadde Haliimaa jedhamtu rasaasa itti roobsuun haala rifaasisaa ta'een ajjeesanii gatuu maddeen dabaluun eeranii jira. Deeggarsa mootummaa naftanyaa biltsiginnaa PPtiin meeshaalee waraanaa hanga funyaanitti hidhatanii kan bobbaafaman naftanyaan lafaa dhufaa faannoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti haala duraan baratame olitti ilmaan Oromoo irratti yakkoota adda addaa raawwachaa jiraachuun ni beekama. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araggaachi Tiraamp dursuun aangawoota Chaayinaa waliin mari'achuun gabaafame. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araggaachi Tiraamp dursuun aangawoota Chaayinaa waliin mari'ate. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araggaachi gara Chaayinaa Beijing imaluun gitasaa kan Chaayinaa Wang Yi waliin mari'ate. Miidiyaan Chaayinaa xinnahu jedhamu aangaa'onni lameen wal arguun mari'achuu malee dhimma irratti mari'atan bal'inaan hin ibsine. Miidiyaan Iraan Faaris jedhamu ammoo Abbaas Araggaachi dhimmoota dantaa waloo ta'anii fi dhimma naannawa akkasumas addunyaa irratti aanga'a Chaayinaa waliin mari'achuu gabaasee ture. Daawwannaan Araggaachi karoora pirezidaantii Doonaald Tiraampii fi pirezidaantii Chaayinaa Shii Jinping wal arguuf qabatanii jiran dursuun dhagahame. Tiraamp torbee dhufu keessa gara Chaayinaa imaluun pirezidaantii Shii Jinping waliin mari'achuuf jedhan. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.